namitti kun jala fuudhe waan kana barbaachuu wallaalle. Kalisa taatu kana mana eegdee taatu kana mana waan beekaa akkasitti jala deemtee akkasii bakka ishee keessee baafame haala deemtee jalaattu ishii dalagaa Eda galgala mataa kiyyaa mana na dhuftee osoo barbaachisiitiif karaa latii hojjetuudha. Haadha ilmaan karaadhaan haadha manaadhaan. Duraa bakka kana seentee barbaannee dhabnee daawwattoota keenya. Ati kan yemma qabbana keessa olseen. Sasa mana kana keessa jirtu isin eessatti isa nama ilmaan kana hojjetu. Ijoollee kana qabbana nuti qabbana jira ijoollee kana tarjiin itti ijoollee kana. Mana makana olseen ona kan daraa toltu ke. Isaan biraatiin fidiin daraatu ni baafnaan ni baafna. Keewwattee jirtaas ijoollee isaa. Intala gulbilli. Akkam intala gulbilli jira. Daawwattoota keenya dalagaan itti mana irraa baatee jira. Ya satu menit berapa? Daawwattoota keenya ni baafnaa miti ilaal funyee uraatti baasu keenya daraatu. Laakiin ijoollee qabbana keessa ol galchan. Nama ijoollee kana qabbana keessa ol galchan. Mana na dhufee mana na dhabee fuulaa dura taa'u jira. Aku sama ini dia mau jemput tim. Udah. Lima lagi nih, lima daawwattoota keenya namitti kun jala fuudhe barbaannee wantoonni barbaadan jala kabii kadhannee akkasii kanneen moosanii ilmaan kana isa waan ta'eef barbaadanii kuma durii lafa kan ta'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota reediyoo bakka nagaa fayyaa jira jettu sun jenna baga jiraattu magana gaana. Akkuma beessa jalqaba irratti argitan kana namitti dullatti tana afaan masirraa wallaalle dhaadannoo jirre dhaadannoo biyyin jirre biyya keessan jirre kana dhaadaddi ogohaan seefuu yoo nan addunyaa haaraa dhaabsisa baadhe yoo hin akkana godhuu baadhe yoo gartee seefuun dhufee miidha jala kufuu baate jaalatii irraa geebaluu baate minaafni waan akkasii haasa'etti waan hin fakkaanne waan fokkotaa waan gartee mee ati umriin deetu sirraa deddeemee jira. Akkanaanu akkattuu gartee waan biraa keessarta wannummaan ati seerii nama gootee waan akkanaa kanaani nama dhawaastee nama of jaalachiisuuf yaale gootuun maali? Waan akkanaa shaakallii gochuun shaakallii waan akkanaa hin barbaachisu. Ammas wanni akkanaa kun haraami waan akkanaa kana immoo gochuun sirraa hin eegamu jechuudha. Ati ammaa nama guddaadha. Silaa amma yoo gaafatanii haadha ilmaan shanii moo akkas ta'uu shakkiin qabu akka maal shakki osoo hin ta'in fuula heetuun himaa jechuudha. Akkasiinuu gad deebitee gurbaa xiqqaa kana ni jaaladha. Yoo na jaalatu baate immoo dawaa kiyyaa inni akkasitti jaalachiisee akkas godhee maal godhaa jechuun kan keemmoo sirraa wanni ijoo miti ammallee jechaa jirta jechuudha. Dhaadannoo kan kee kanuma jechuudha. Akka seefuun dhufee miila keetirra kufee sitti wanni jiru yookaan gartee siif jaalatan ta'e fudhatee jireenya akkasii wajjin fufuu barbaadde. Atii fi obboleessa keetilleen kanuma waan is dubbatan. Ammas namoota biraallee inuma daboo yaammattee jirtu na fakkaata giteen akkas ilaalu. Isaan sanii yoo daboo ta'anii yoo obboleeyyan kee ta'anii eenyu akka isaan ta'an waan hin beeku. Sigalee amma seefuu irraan akkasitti waan gootee san dura immoo mucaa jaartii isaa jalaa fuute daraartuu. Duraanuu isaanitti waan dhaadachaa turteef seefuu gaafan irraa geeffatte isaanitti dabraa akkasitti dhaadachaa turte. Akka waa barreeffattee waraqaa irraa qabdu tartiibumaan itti deebaa jirta jechuudha. Maashaallah. Waynuma jabduudhaa barate. Si qabuu dadhaban jechuudha ammaan tana bar si qabuu dadhabanii sittuu namne namnummaa si qabuun jiru namnummaa si danda'uun jiru jechuudha. Haala kanatti jechuudha. Oguu ollaa tartiibaan akkasitti irra deemtee kanatti waa gootee akka inni si jaalatu gootee maallaqas jalaa fuutee ittiin cafartee ittiin bashannantee akkasuma ammas deebitee
ollaatti illee dabartee gartee jaartii isaa jalaa baastee jaartii fuutee dhabama gootee tokkoon tokkoo keessanii matarra isin deema jettee yeroo dhaatattu hojiidhaanis agarsiisaa jirta jechuudha. Amma Daraartuu achi buutee gootee jirta. Abbaa ilmaanis ijoollee keessatti dhiiftee akka inni ijoollee wajjin rakkatu taasistee jechuudha. Kunis dalagaa ta'etti saartu. Dalagaa saartuutiin kunuunti qate daawwattoota keenya. Akkuma isin argitan kana ana motorollee isinitti himee jira. Obboleeyyan dalaas keessaa baay'ee qabatanii jiree jira. Takka immoo Daraartuu ta'amma kaleessa isiin dhabama goote bakka isin geesse eessa akka isin geessite hin beekne. Hagammaatti hafuura isii bakka isin jirtu hin dhageenye jechuudha. Garuutu barbaadu jirra. Jaarsi isii immoo maraachaa jira jechuudha. Yaada guddaa keessa jira. Halee akka malee lolee olutaalee gattaalee dirqitti akkasitti tasgabbeessinee qabbaneessinee anaanis namni ijoolleen achi isatti yeroodhaaf argamtu naa dawwalanii natti himanii waan keessa isa jiru waan keessa inni jiru kana hunda natti himanii jechuudha. San duraan kuma hin qabu isaantu bilbilee akkasitti rakkoo isaan ragee kana natti himee jechuudha. Eegasii amma saartuu bakka isiin jirtu bakka silaa duraan beekumsan dhagee yeroo laalu hin jirtu mana jijjiirratti naan jaan bakka sanirraa. Namichi boolla akka hantuutatti boolla hedduu qabdi waan ta'eef bakka isiin galtuu fi bakka isiin gartee jiraattu bakka isiin ooltu namni beeku hin jiru. Sigalee waa godhataa deemti waa gartee bakka san jiraattee yoo gartee hulaa san irrattu siirii san godhattee akka namni hulaa san hin agarre goote yoo maaltu hin beeka yookaan gartee ollaa isii wajjin jiraattu sanittu siirii isii gootee akka gartee ollaa kun hin himne kajibu mahaasu yoo goote maaltu beeka namni beeku hin jiru jechuudha. Kanaafuu amma tana obboleetti xiyyaa jaarsi irraa maraatu miti. Amma osoo jaarsi gartee faagarraa ba'ee ilmaan facaasee ilmaan kana haadha fi abbaa malee akka hin goone seefu anaafetii irratti bobbaanee bakka isin jirtu Daraartuu baasuu qabnaa isin jaa. Kanaafuu akka isin ammaan tana bakka takka teessee galgala ribaadota bira buufattee obboleeyyan isii wajjin ol utaaltee gad utaaltee maal jettee qabaa ganna dhiisaa jettu kana irraa baasna. Aangoota isiin jirtu dawaa gartee isiin deddeemtuu kana wallaa ibiddeetti qabsisa. Isii fi dawaa isii kanallee ibiddeetti qabsisee dhabama godhaan. Isin galee har'a dhiifama sagalee fayyaa sirriin jiru waan ta'eef akkaataa kanaan isin dabarsuuf jira jechuudha baay'ee. Kanaafuu amma kaleessa boonsaan hedduu takka aare hedduu takka gartee rakkoo keessa jiraachaa hatta kaleessa seefuun bira buleeti gartee rakkoo keessa inni jiru tasgabbeessaa oole baay'ee takka aare hatta ilmaan fudhatee gara mana isaa irraa deemee seefuu mana deebisee jechuudha. Ijoollee qichaa qabbanti sanuu qabbana yeroo ammaa tana qabbanti maal akka taatu namni arge namni beeku ni beeka. Qabbanti ammaa tana keessattuu ammaa tana haalaan jabduudha. Nama guddaa gartee qaamni ciccimaa kanaa yoo akkanatti olachiisa maalayyaa daa'ima qichaa sanii wajjin alatti gadi ba'ee akkasitti ala isaa deddeemu jiru isaa gartee goda biraa laallatu jiru akkasitti seefuun qabee mana deebise. Ammaan tanumaa ifirraan ilmaan facaasee hara suudii deema minaa waan akkasii haasaa osoo haati mana isaatuun argamin jechaadha. Sababaa kanarraa kan ka'e kunuunti immoo saartu sababaa keeti waan ati goote waan ati hojjette kanarratti kan gartee mucaan kun ilmaanis facaasee kaleessa ilmaan guratee alabba'e ammas immoo ilmaa facaasee hara suudiitiin deema jee gartee kana hunda dhaatatuufis sababaa keeti. Yoo miiciyoo sanii qotteen takka irraa cabte rifeensi qallaan tokko irraa buqqe immoo itti gaafatamummaa si kan qabaatu jechuudha. Situ fudhataa jechuudha. Hin fudhattu waan balleessitanii waaqatta akkasuma gartee maallaqas ni fuuta jaarsa jaartii adda baastaa gartee bakka feete oltee bakka feete bultaa abbaan fedhe si qabee akkas si lakkisaa
yeroo si qabatanitti nama nagaa fakkaattee akka ammas deebitee ni kakattaa galaatiin deebuu jettaa saree bayitu bayti malee hindi kan ijaan dhagesse ati amma akkasanii jechuudha akka sareen takka qabamnaan tana booda haga feete osoo wayiwaatte haga feete osoo gartee waan feete kakattee olu taaltee animaa namnummaa warroonni amma dura si qabatee gasila keessanii isaan sanii maalitti gootee tarkaa baafattee jaabar akkamitti garaa si laafanii jaa hammeenyi dila sana akkasitti hojjette numa jedha silaa dhiiga soo baase aanan obaasin garuu huntee ammoo eega takkirra si dabran lammaffaa namoota salphistee kabira irratti haaree irratti amala hankee eegaluu hankee waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Ammas waan gartee haasoo miti dhageettifu gurraaf hin tolle jechuudha. Kanaafuu anamma dhugaa sitti hima feetu na barbaade. Anaan silaa namni na amanu hin jiru dhiifamaa jidduutti ajaa'amee jira. Saniif stop ta'e. Anaan silaa namni na amanu hin jiru. Garagagal amma gaararraa naan jettan hin beeka rakkoon qabu. Maaliif dhimmi obboleettii gaafa ka'e garuu wanti biraa rakkoon qabu. Wanta biraa irratti akka feete ta'uun akka barbaadetti waan feete jechuun rakkoon qabu. Dhimmi lubbuutii fi dhimmi obboleessaa yookaan dhimmi obboleettii immoo gaafa ka'e akka amma gartee akka amma isin haasoftan kanaa hin ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf anaaf obboleettiin xiyya anaaf gaariidha. Isinis bakka naan buutan jechuudha bakka isin amma anillee hin argaddu jechuudha obboleettii akkasii. Isin galee kanaafuu dhimmi obboleettii gaafa ka'e irratti qoosaan hin jiru jechuudha. Isanii fi isin waan barbaadan naan jechuu keessan ani immoo deebisaa isiniif hin qabu. Obboleettii kiyyaa sun akkasuma jaarsa isidhaa san xiqqishoo miira keessa waan galchee jiruuf anaanillee waan na galcheef saniif kan inni har'a dhufee irratti dubbadheef. Maaliif viidiyoo marta deemtee maaliif hin barbaadirree as deebitee viidiyoo maruu maaliif barbaachise jechuun keessan hin oolu. Kanarratti garuu viidiyoon waa hunda keessattuu kaameraa gartee ragaadhaaf kaayatanii jechuudha. Maaliif gaafa bara kana gaafa akkasiisanii gaafa jettu ragaa malee dubbachuu hin dandeessu jechuudha. Gaafa akkasiisan bara waan akkanaatiin goree gaafa jettu sanii mee ragaan ittiin dubbattu ni jira. Yoo viidiyoon gaafa sanii san jiraate viidiyoon san yeroodhaan warratti ni jira jechuudha. Kanaaf viidiyoo san gabbaastaa jechuudha. Gara biraatiif viidiyoon qofti ragaa naa ta'u osoo hin ta'in daawwattoonni illee akka ragaa naaf ta'an jechuu barbaadeeti. Isinillee gara naannoo gabaadhaa amma karaa barbaada gartee isiitti deemu jirra. Gara biraatiin jaarsi isillee firraan biyya kana gallakkisee akkasitti ilmaanis gannagee deema maal jechaa jira. Rabbi nu alaa bisu sillee du'aa nu godhaa jedha. Hanga viidiyoo biraatti wal deebinu turtiin gaarii isiniif haa ta'u isin jedha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.